ከዓለም የተደበቀችው የምድራችን ሀያል ሀገር ኢራንን ውሰዷት። ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። Hoogganaan Iraan ajjeefamee jiramoo jiraam. Du'a Ayatollah Ali Khamenei duuba maaltu dhokatee jira? Waraanni kun waraana moo tarsiimoo siyaasa addunyaatiin? Daawwattoota Afrikaa Press yooyaa baga nagaan dhuftan har'a xiinxala addunyaa hunda raasuu irratti mari'anna. Guraan ala 28 bara 2026 mootummaa Yuunaayitid Isteetii fi Israa'el wal ta'uudhaan haleellaa qilleensaa guddaa Iraan irratti bananiiru. Guyyaa jalqabaa haleellaa kana keessatti hoogganaan olaanaan Iraan mootummaan amantii biyyattii waggoota 30 oliif bulchaa ture Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamuu isaanii mootummaan Ameerikaa beeksisee ture. Jalqaba irratti Iraan odeeffannoo kana soba waraanaa jechuudhaan mormaa turte. Sa'a 18 booda ammoo TV mootummaa isaaniitiin gadi bahuudhaan Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamaniiru jechuudhaan yookaan du'aniiru jechuudhaan gadi baatee ifoomsite. Amma garuu gaaffiin guddaan addunyaan gaafataa jiru tokko hoogganaan Iraan dhugumaan ajjeefamee jiramoo tarsiimoo siyaasa addaatiin? Har'a waliin gadi fageenyaan ilaalla. Duukaa bu'aa. Ganama keessa yeroo magaalaa Teheranitti sa'aatiin 3 walakkaa ta'u dho'iinsi guddaan dhagahame. Buufata waraanaa fi mootummaa irratti haleellaan xiyyeeffatame. Qajeelcha mootummaa fi nageenya keessatti miidhaan guddaan mul'ate. Pirezidaantiin US Donald Trump haleellaa kana massive decision strike jechuudhaan ibsanii jiru. Israa'el immoo haleellaa ittisa ofii jechuudhaan labsitee jirti. Bara warraaqsa Iraanotaatiin booda hoogganaan olaanaa lama qofatu biyya tana hooggane. Ayatollah Khamenei fi Ali Khamenei ture. Khamenei waggaa 30 ol aangoo irra turaniin. Isaanis mataa mootummaa, ajajaa waliigala waraanaa, to'ataa warraaqsa waliigalaa fi murtii mootummaa hunda irratti olaantummaa qabachuudhaan hoogganaa turaniin. Dargaggoonni Iraan hedduun jireenya isaanii keessatti hoogganaa biraa hin arginin. Suuraan isaanii daandii irratti, manneen daldalaa keessatti, TV mootummaa irratti yeroo hunda irra deddeebiidhaan mul'ata. Pirezidaantonni Iraan addunyaa irratti beekaman illee dhugaan jiru aangoo dhugaa Ayatollah Khamenei harka ture. Israa'elii fi Ameerikaan maaliif Ayatollah xiyyeeffannoo guddoo keessa galchanii? Sababoonni ijoon sadii akka armaan gaditti dhiyaatu. Tokkoffaa sagantaa niwukileeraa gabbisuu irraa of qusachuu dhabuu isaaniitiin. Inni lammaffaan immoo waraana ergamaa keessatti harka naqachuu ishiitiin. Iraan deeggaraa Hezbollah, Huutii, Hamaasii fi mootummoota Sooriyaa kan Bashir al-Saadiin durfaman ta'uun isii ni beekama. Kun Ameerikaa fi Israa'elootaa fi sodaa guddaa ture. Sababni inni sadaffaan ammoo jijjiirama humna naannootiin. Baha giddu galeessa keessatti mootummaan haaraan humna madaalawaa jijjiiruu barbaadee jira. Akka gabaasa BBC'tti magaalaa New York City keessatti uummanni kumaataman Times Square yookiin ammoo adda-babayii Times irratti bahuudhaan mormii dhageessisaa oolan jiru. Kantiibaan magaalaa sanaa Zohran Mamdaaniin haleellaa kana babal'ina waraana seeraan alaa fi balaa guddaa jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Ambaasaaddarri Iraan dhaabbata mootummaa gamtoomanii keessatti Amir Saeed Iravani immoo haleellaa kana yakka waraanaa jechuun mootummaa US fi Israa'el himatanii jiru. Xiinxaltoonni akka Aljazeeraa Ingilish gabaasanitti haleellaan kun faayidaa Ameerikaa caalaa Israa'eliidhaaf bu'aa qaba. Mootummaa Ameerikaa keessatti ammoo falmii siyaasaa uumuu mala. Gaaffiin ka'e waraanni kun nageenya Ameerikaatiif moo tarsiimoo mootummaa Israa'eliiti? Duuti yookiin ajjeefamuun Ayatollah dhugaadha moo tarsiimoodha? Seenaa waraanaa keessatti yeroo hedduu duuti hooggantootaa dhoofamuu danda'a yookaan odeeffannoon sobaa tarsiimoo ta'uu danda'a. Sababni shakkisiisus Iraan jalqaba du'a ajjeefamuu kana ilaalchisuudhaan yeroo Israa'el ibsaa turtetti mormaa turte. Sa'a 18 booda ammoo ofii isheetii miidiyaa mataa isheetiin gadi baatee ajjeefamuun Ayatollah dhugaa ta'uu mirkaneessitee jirti. Sadaffaan ammoo qaamni isaanii yeroo ammaa hin mul'anne. Kanaaf gaaffiin guddaan ajjeefamuun Ayatollahdha dhugaadha moo mootummaa Iraan hooggansa haaraa qopheeffachuudhaaf yeroo bitachuu irra jirti? Yoo duuti isaanii dhugaa taate Iraan keessatti mootummaan haaraan ni dhalata. IRGC'n aangoo qabachuu danda'a. Waraanni naannoo babal'achuu mala. Yoo tarsiimoo ta'ee immoo waraanni odeeffannoo kennan ammoo waraanni odeeffannoo kennan information war jalqabameera ta'uu isaa hubatamuu qaba. Addunyaan odeeffannoo sobaa keessa seentee jirti. Har'a addunyaan yeroo murteessaa keessa jirti. Duuti nama tokko qofa miti.
madaallii humna addunyaa jijjiiruu danda'a. Gaaffiin keenya dhuma hoogganaan Iraan ajjeefamee jira moo siyaasa addunyaa tapha haaraa jalqabdee jirti? Kun Afrikaa Pireesiidha. Oduu fi xiinxalaa addunyaa dhugaa argachuudhaaf sabskiraayib, sheer, koomentii gochuudhaan maatii ta'a isiniin jenna. إنا لله وإنا إليه راجعون. قولوا معي إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمك الله أيها العام، رحمك الله يا أبانا، رحمك الله يا عزنا وفخرنا. رحلت عنا وخلفت في قلوبنا الحسرة واللوى، ولكن لا نقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونقول إنا لفراقك يا عام لمحزونون. انظر يا عم هذه الجماهير وهذه الجموع لتعبر عن مشاعر الحزن واللوع. ضاق المكان بأجسادها وضاقت قلوبهم باللوعة والحسرة عليك يا عام. إنهم جاءوا من كل صوب وحدب وناحية ليعبروا لك ويقولوا لك: إنا معك يا سيدنا، وإننا على دربك سائرون إن شاء الله، وإنا على دربك سائرين إن شاء الله. نعم، جاءوا ليشهدوا لك بأنك كنت مثالا ومصداقا واضحا لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم والله إنك غبت وكنت صادقا بما عاهدت الله عليه. صدقت في علمك فلم تطلب العلم للوجاهة والشهرة، وإنما طلبته لأداء الرسالة، وعملت لا لطلب المناصب والمقامات، وإنما أديت التكليف والامتثال الذي هو على عاتقك. نعم، صدقت في نيتك، في نياتك، في أقوالك. كان قولك لله وفعلك لله ومواقفك لله. كنت حكيما في مواقفك، وكنت تقدم المصلحة والرعاية فوق كل اعتبار. نعم أيها العبد، إننا نقف الآن لنودع جثمانك بالحزن، بقلوب مثقلة بالحزن وعيون باكية عليك يا رب. أيها العم، كنت رجل الحوزة حينما كنت تدعو إلى التحصيل والعلم ورعاية الحوزة. كنت رجل المجتمع بأخلاقك ورعايتك الأبوية للناس واحتضانك لهم. كنت لسان عدل واتزان في الأوقات والظروف الحرجة، وكنت ناطقا بالحكمة عند الاختلاف، وكنت داعيا إلى الألفة وإلى الوحدة وإلى السلم المجتمعي عند الفتن. رحمك الله أيها العم العظيم الجليل. قرت عينك يا عم، نم قرير العين، فإننا نعاهدك أننا لن ننساك ولن ننسى رسالتك ولن ننسى نهجك
وإننا سنحمل تلك القيم التي غرستها فينا، وإننا سنسير على دربك يا عاد، وأننا ماضون نكمل ما جعلته من مشاريع ومن رؤى حفظت بها الدين والشرع. أيها العم، كنت منطق حق وكنت منطق حكمة. ከዓለም የተደበቀችው የምድራችን ሀያል አገር ኢራንን ውሰዷት። ስሟ ሲጠራ ምን ትዝ ይላችኋል? ሚሳኤል፣ ቦምብ፣ አጥፍቶ ጠፊ፣ ጽንፈኛ፣ አክራሪ ሰዎች፣ የፈረሰ ከተማ። ብዙዎቻችን ስለ ኒውክሌር ማዕቀብ ወይም አሸባሪነት እናስብ ይሆናል። ተሳስታችኋል። አብዛኛው የዓለም ሕዝብ ስለ ኢራን የሚያውቀው እውነት ውሸት ነው።